Warra sagantaa qajeelchaa kaisi wajjin turu Anahimad Garaaddaati bilisee bayyanaa oduulee godinaalee irraa nu qaqqaban erga isin biraan geesseen booda anaan gara boodaa walitti deebina turtii gaarii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. Godina Booranaatti miseensonni shanee keessa turan waamicha abbootii gadaa fudhachuun karaa nagaan harka kennachuu isaanii poolisiin beekse. Miseensonni poolisii bulchiisa magaalaa Baatuu maatii harka qalleeyyii qaama miidhamtootaa fi daa'ima abbaaf haadha hin qabne deeggaran. Amma oduu bal'inaan bilisee bayyanaati. Godina Booranaatti miseensonni shanee keessa turan waamicha abbootii gadaa fudhachuun karaa nagaan harka kennachuu isaanii poolisiin beekse. Gabaasa Magarsaa Gammadaaf Lissaanuu Murreessa. Godina Booranaatti miseensonni abaa'oo shanee keessa turan waamicha abbootiin gadaa taasisanii fi fudhachuun karaa nagaan harka isaanii kennachuu poolisiin beeksiseera. Naannolee daangaa Keeniyaa fi godina Booranaa gidduu socho'uun kanaan dura rakkoo uumaa turanis yeroo ammaa kana hojii qindoominaa hojjetameen bu'aan gaarii argamus Daayirektarri qajeelcha poolisii godina Booranaa Komishinar Gargaaraa Duubaa Liban himaniiru. Keessumatti naannoo Keeniyaatti diinonni yeroo dheeraadhaaf shaneen yeroo dheeraadhaaf kaampii godhattee ijaarsa adda addaa achi ijaaraa leenjisaa loojistikii adda addaa achi qopheessaa achi gar biyya keessa erguudhaan nageenya biyya keenyaa kan booressaa turteerti. Kanaaf naannoo Mooyyalee kaasee amma Taltalleetti aanaa godina keenya hundaanuu naannoo Keeniyaatiin wal daangessan jechaadha. Kana malees kanaan dura naannoo Sumaalee waliin margaa fi bishaan irratti wal abdeen darbee mul'achaa tures yeroo ammaa kana xiqqaachuu isaas Komishinar Gargaaraa Duubaa Liban himaniiru. Uummati godina keenyaa yookaan godini Booranaa waggoota armaan dur yeroo dheeraadhaaf yeroo diinoti armaan dur biyya kan tursaa turan rakkoo baay'ee keessa daraaraa baay'ee keessa seeneera. Uummati Booranaa uummati naannoo kana sabaaf sablammiin rakkoo hedduudha saaxilamaa tureera, lubbuun du'eera, qabeenyi isaa badeera, ilmi isaa jala ajjeeffameera, dargaggeessi baay'een biyya ba'eera. Kan hundayyuu kan godhaa ture shanee. Hojii qindoominaa naannolee lamaan gidduutti godhameenis namoota yakka raawwatanii miliqan to'achuun tarkaanfii fudhachaa kan jiran ta'us Komishinar Gargaaraa Duubaan himaniiru. Juuntaan sababoota adda addaatiin walitti naqxee uummata abbaa obboleessaa waliin dhalatee guddaa'eeti kan lafti tokko irra jireenya gosa tokko jiraachaa jiruuf aadaa wal fakkaataa qabu waggootan darban duddaaf gara walitti gootee nagaayina jidduu isaaniitti hin booreen rakkoo baay'ee uumtee lubbuun nam baay'ee qabeenyi baay'een irra badaa ture. Yeroo ammaa kanas sakatta'insaa qaamoleen nageenyaa fi hawaasa waliin taasisaa jiraniin uummanni yaaddoo fi sodaa nageenyaa tokko malee bahee misooma isaa hojjetachaa jiraachuus Komishinar Gargaaraa Duubaa Liban himaniiru. Diini kun diini Itoophiyaati. Diini kun diini Oromooti. Diini kan caasaan uummanni dargaggoon dubartiin nami lammi biitana jiru hundinuu wal gargaaree dhabamsiisutti jiraata. Miseensonni abaa'oo shanee harka kennatanis dogoggoraa fi hubannoo dhabuun gara bosonaa galuus himaniiru. Qaba akkanitti seenee karuma dabballeedhaan leenjii galtuu waraanatti daramtuu saniin booddee mootummaa kana loltanii raabustuu waama jedhuun nu goyoomsaniitti seenne gaafa achi seennee Finfinnee deemnee baasii odaadhaanii gara Nageellee deemne. Achi Nageellee irraa immoo gara mooraa leenjii nu geessanii dabballoonni jechuudha. Achi ji'a sadii leenjinee nuti gaawaa madansaawii seennee leenjine waan gaarii seennee garuu haalli jirru haalli nuti itti duraan maatii keenya biratti itti jiraachaa turree fi haalli achi jiru garaagaradha. Sun ilaallee sun maleeyyuu immoo kan bakkee kan nuti walaanu qaamni adda bilisummaa Oromoolee sunillee ijoolleen Oromoo kan mootummaan aangoorree dullee Oromoomadha. Kanachitti walaadhee wal galaafatu wal ajjeesu illee lachuu ilmaan Oromoodha. Kun immoo dhumaatiin isaa ilmaanumti Oromoo yoo fixe immoo bu'aa dhibiin qabu waan ta'eef jalqaba yoo haala dargaggummaa isa ta'u waama tokkoon dogoggoreetti seenneyyuu leenjinee immoo gaafa haala sana cufa laallu
kan wal ajjeesu cufti ilmaan Oromoodha waan ta'eef kun nutti toluu dideennaan keessaa baqannee harka kenna. Jalqaba nama gara caakkaa nama geessuuf mari'adhe achi nama lama taanee dhufne. Nama lama taanee dhufuu dandeenye Finfinneetti makiinaa nu qabsiisee nu shanyee achumaan nageellee galle jechuudha. Waan gaariin nutti fakkaate jibbinee gabbaa isaa agarree immoo keessaa galuu feene. Miseensonni ABO shanee keessaa bahanii harka kennatan kunneen gocha badiifim dararaa ABO shanee uummataafim isaan irra geessisaa ture akkanatti ibsaniiru. Yoo amma itti galle hin miidhamne walee wanta tokko wanti nu dabalame hin jiru. Kanaaf dargaggeessi hundiyyuu iddoo jirutti jiraatee hojii isaa hojjetachuu qaban jedha. Akkaataa isaa itti walaanu uummatuma keenyaa walaana kabira geennee walaallu uummatuma Oromooti. Kunillee uummatuma Oromooti. Tagamaa gamanaa illee walaadhu uummatuma Oromooti. Kana waan ta'eef akkasuma jedhee ani bakka kun nan barbaachifne uummata Oromootiif uummatni Oromoo akkamitti yeroo hunda taa'eetiin bosona taa'ee gamana taa'ee akkamitti holaahaadha jedheeti deeme. Ani gara biyyaatti socho'aa jedhee yoo gara biyyaa socho'uu na qabanii to'annoo jala na oolchan. To'annoo jala na oolchanii ka to'annoo jala waleetiin jedhanii lakkoofsadii na jedhanii. Achiin bakka to'annuma sanirra ture to'annoo sanirraa ba'ee gara dhufuu danda'e. Manguddoonni biyyaa dubbifne tokko tokkos qaamoleen nageenya hin barbaanne hawaasa walitti buusuun faayidaa siyaasa mataa isaanii galmaan ga'achuuf socho'an qindoominaan qaamolee nageenyaa waliin irratti hojjechaa jiraachuus himaniiru. Ganna sadeen amma dabarkan walitti dhufne nu jaarsi biyyi tana ka Oromootiif ka Soomalee walitti dhumne teenne laal. Ganni 27 maanirra doonee bu'aan nu ammoo du'i irraa arganna maali? Lubbuu nama baasurra qabeenya barbadeessurra maal argannee waan jedhu teenne wal mari'an. Qabeenya keenya barbadeessuu malee fula kalees geenne dudduuba wal deebisuu malee wanti tokkolleen kan nu argannu bu'aan tokkolleen kan ijjeecha namaatiif lubbuu namarraa argan nam keenya kalee qabna dhabuu malee akka hin jirretti laallee nu ammoo akka obboleeyyan waliin dhalatteetti kanyaaphi wal nu wallaalchisee walti nu qannaqee wal nu haasis kan walitti himnee beenne. Eegi kan beenneen dudduubatti maalti ta'uu qabaan jaarroleen guyyaa 15 Soomaliif Oromoon akkasii walitti dhuun korii dilee godhan. Uummanni Sumaalee fi uummanni Oromoo uummata aadaa tokko qabu waan ta'eef qaamoleen ajandaa garaagaraa uumuun rakkoo uumuuf socho'an waliin qolachaa jiraachuus Koomaandar Ittaanaa Gooltii Diinaa himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti uffanni dambii paatroolii daawwii fi tajaajila poolisii hawaasaa haaraan jijjiirame bakka qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamutti eebbifameera. Gabaasa raadiyaaturaaf Ahimad Garaaddaa. Hojii irra oolmaa tajaajila poolisii hawaasaa cimsuuf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa gareewwan garaagaraa hundeessuun isaa ni yaadatama. Kanneen keessaa gareen patroolii daawwii isa tokko. Gareen kun uffata mataa isaanii hojjechiisuun nageenya hawaasaa eegaa tureera. Kanaan wal qabatee uffanni kun qaamota adda addaa biratti argamuu isaatiin yakki akka ittiin hin raawwatamneef jijjiiruun barbaachisaa ta'ee waan argameef tibba kana akka magaalichaatti jijjiirameera. Itti gaafatamaan tajaajila poolisii hawaasaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Laggasaa Diriirsaa hojiin gareewwan kun hojjetaa turan boonsaa ta'uu himuun namoota uffata dambii kana uffatanii yakka raawwatan hambisuun hojii itti aanuuf of qopheessuu akka qaban yaadachiisaniiru. Kafana kana fakkaatu hodhamee yookiin uffatee nageenya magaalaa keenyaa booressuu yookiin iddoo adda addaatti yakka ittiin raawwachuus akka ittiin fayyadamne qaamni kamimtuu kafana kana uffachuu akka hin dandeenye qaamni kamiyyuu uffata kana uffatee argame immoo qaamaan gara seeraatti dhiyaatee akka adabamu gochuudhaaf xalayaan qaama dhimmi ilaalu hundumaaf waan raabsameef xalayaa kanarratti hundoofnee qaama kafana kana uffatoo argine gara seeraatti dhiyeessinee yakka raawwate sanaan immoo akka itti gaafatamu gochuudhaaf kun kanaan dura dursee kan itti qophaa'ame waan ta'eef. Miseensonni garee gorsaa walabaas jijjiiramuun uffataa kun qulqullina hojii isaaniitiif kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Haala nageenyaa ilaalchisee duraanis hojjechaa tuma turre har'a garuuyyuu kafana haaraa biteeti bulchiinsi magaala keenyaa nutti uffisee jira. Ammas cimsinee hamileedhaan akka nageenya irratti haalaan hojjennuuf dhimma kana nu godhanii baay'ee nu gammachiisee nu jajjabeessaa jira jechaadha. Jijjiiramuun uffataa qofti gahaa miti. Kanaaf qaamolee nageenyaa biroo waliin ta'uun qindoomanii hojii akka ittisuu irratti xiyyeeffannaan hojjechuu akka qaban kan dhaaman immoo daariktera qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Koomaandar Mangistuu Ijaaraati. Paatrooliin daawwiitiif tajaajilli poolisii hawaasaa
beekumti ummataatiin ummanni keenya immoo ummata keessaa filatamanii qajeelfamaan qaama dhaabbate qaama ijaarame waan ta'eef qaama kana fakkaatee rakkoo biraallee uumuu kan danda'an jiru waan ta'eef isa kana qaama biraatiin garaagara goonee qaama nageenyaa ta'uu isaa karaa ittiin mirkaneessinu to'achuudhaafis hordofuudhaafis rakkoonis rakkoolee kan uumu yoo ta'e naamusa isaa sirreessuudhaafis gaariidha waan ta'eef yuunifoormiin kun karaa qindaa'aa ta'een laallamee piroopozaala adda addaa eega filatamee addaan ba'een booda laallee boordiin tajaajila poolisii hawaasaa sadarkaa magaalaa jiru eeganuu dhiyeesseen booda nutis maanajimentii qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin laallee mirkaneessinee akka hodhamu taasifameet guyyaa har'aa hojiirra akka ooluuf eebbisnee uffisneerra jechuudha. Miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Baatuu maatii harka qalleeyyii qaama miidhamtootaa fi daa'ima abbaaf haadha hin qabne deeggaran. Gabaasa Gammadoo Bayyanaaf Maamar Kadir. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti miseensonni poolisii Oromiyaa fi miseensonni poolisii mana sirreessaa federaalaa magaalichaa waliin ta'uun mindaa argatan irraa muruun namoota harka qalleeyyii qaama miidhamtoota fi daa'imman haadhaaf abbaa hin qabneef deeggarsa adda addaa kan kennan ta'uu Daayirektarri Xaanaa Waajjira Poolisii Bulchiinsa magaalaa Baatuu Komaandar Tasfaayee Ndaabboo fi Diviijiniin dhimma daa'immaniif dubartootaa Waajjira Poolisii magaalaa Baatuu Inspektar Olaantuu Addis Salaam Baqqalaa himaniiru. Maatiin wani rakkoo keessa jiran adda baasneetu turre. Daa'imman rakkoo keessa jiran adda baasneetu turre. Qaama miidhamtootas immoo kallattiidhuma sanaan ilaallee adda baasaatu turre waan ta'eef kanaaf sagantaa kana qopheessinee deeggarsa guyyaa har'aa kana raawwanneetu jirra. Mana amala sirreessaa federaalaa xalayaadhaan deeggarsa gaafachuudhaan firaasha 50 tilmaama qarshii firaashin tokko baasuudhaan firaasha 50 akkasumas immoo uffata halkanii uffata qorraa 50 fi daa'imman maatii harka qalleeyyii fi daa'imman maatii hin qabneef daa'imman naannoo 50 ta'aniif deeggarsa olaanaa nu taasisanii jiran jechuudha. Dubartoota fi dargaggoota walitti namoota 50 fi daa'imman 50 uffata uffisneerra jechuudha. Akka qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Baatuutti. Walumaa galatti deeggarsi kenname birrii 191,091 fi 500 kan baasu ta'uu qondaaltonni kunniin himaniiru. Qaamoleen nageenyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu cinaatti hawaasa isaanii deeggaran galateeffachuun hojiin deeggarsaa kun cimee itti fufuu akka qabus yaadachiisaniiru. Hojiin keenya hojii yakkattisuu qofa osoo hin taane gam tokkoon olaantummaa seeraa mirkaneessuu yakkattisuu balaa raawwatullee ittisuu yommuu ta'u kana immoo raawwannus qaama hawaasa adda addaafaan hawaasa hirmaachisneetu hojii kana kan hojjechaa turre. Kana keessattis bu'aan guddaan argameera jechuudha. Hojii hojjennu keessatti yakki yommuu madaalamullee magaalaa keenya keessaa hir'ateetu jira. Balaan illee akkaatuma sanaan hir'ateetu jira. Kun waa gaarii jenneetu qorachaa turre. Hojiin keenya gaa sana qofa otoo hin taane sana cinattis hawaasni keenya rakkoo akkamii qabaa waan jedhamus ilaalaa turre jechuudha. Rakkoo laalli keessatti rakkoo kana jiraachuu isaa argineetu kana cinatti hojii tola ooltummaa kun hojjetameetu jira. Namoonni deeggarsa argatanis deeggarsa godhameefitti kan gammadanii fi qaamolee deeggaranis galateeffataniiru. Deeggarsa kanuu godhan baay'ee seenaa gammachiiseera. Baay'ee gammadeera ani. Gammachuun natti dhagahame baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Milliribsii firaashii qarshii argadheen jira uffata daa'imaa. Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Namni tokko akkuma qabu tokko hin qabu. Namni wal caala jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e ammoo guyyaa har'aa kana akka qajeelcha bulchiinsa magaalaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Baatuu kanatti deeggarsa kana argachuun kenna baay'ee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu jechuudha. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugootti milishoonni leenji'aa turan eebbifaman. Gabaasa Araarsoo Mamadiif Faayisaa Xiiqii. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugootti milishoonni hawaasa keessaa filatamanii gandoota aanichaa keessatti leenji'aa turan namoonni 1,950 bakka keessummoonni kabajaa fi hawaasni argamanitti eebbifaman. Milishoonni eebbifaman kunneenis turtii isaanii keessatti leenjii naamusa loltummaa, hiriiraa fi tooftaa loltummaa kan fudhachaa turan ta'uu Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii aanaa shanan dhugoo Inspektar Ittaanaa Girmaa Mokonnin himaniiru. Milishaa kana yeroo leenjifnu naamusa loltummaan tokko eeggachuu qaburraa jalqabnee barumsa kennamaafii ture. Erga naamusa sanii fudhatanii booda immoo hiriira poolisummaadha yookaan loltummaadha guyyaa 20 kennamaa ture. Walumaa gala hiriirris kennameefi hiriira cinaattis tooftaa loltummaadha.
akkatti diina adamsanii qabachuu danda'anii fi akkatti qolachuu danda'an tooftaa loltummaa guutumaa guutuutti kan kennameefi. Hawaasa nageenyaaf jecha sabbata isaa irraa maallaqa baasee isin leenjise kanaaf halkanii fi guyyaa tajaajiluun nageenyaa fi olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een kabachiisuun ga'ee keessan ba'uu qabdu kan jedhan immoo Daayireektara ittaanaa qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komaander Taaddasaa Qixxaataa fi itti gaafatamaa milishaa godina Harargee Lixaa Obbo Abdallaa Muhammadi. Hawaasni keenya maallaqni irraa hafee osoo hin ta'in nageenya barbaachuudhaaf misooma barbaachuudhaaf halkanii guyyaa waan qaburraa sabbata isaa hiikkatee ogguu qaama kana leenjisu qaamni kun immoo ergaa fi imaanaa kan qabu ta'uusaa beekuutu irra jira jechaadha. Uummata keenya kophee taanee halkanii guyyaa tajaajilummaa siyaasaa osoo addaan hin baasin nama kana olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'eetiin kabachiisuudhaaf qaamni isin wajjin kabachiistan immoo gurmaa'inaa fi qindoominaan naannoo kanarratti uummata keessan halkanii guyyaa akka tajaajiltan. Amma immoo wayita gabbuun eeganta keessa galle immoo uummata keenya karaa dimokiraasii ta'een karaa naamusa qabuun hawaasa keenya ijaarree gaachana sirnaa ijaarree waliin hojjennee hawaasa wajjin diina balleessina waan ta'eef kophaa keenyatti qoftii keessaa waan hin baaneef hawaasa raddaa keessanii naamusaa kabajaan tajaajiluu qabdan. Eebbifamtoonni dubbisne tokko tokko yaada kennaniin uummata keenya nu filachuun maallaqa isaa waan qaburraa baasee akka leenjinu nu deeggare kana amanamummaan halkanii fi guyyaa hojjechuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Hawaasni keenya sabbata fi keessaa fudhatee nu uwwisee nutti amanee amaanaa nu kennate shakkii takkaan malatti loogii takkaan malatti isaaniif hojjannaa jechaan amantii kootiin fudhadhee ni hojjedha jecha. Qophii tiyyaan ittiin fufajeetti yaade jechuudha. Imaanaa uummanni keessaa filee achi nu hannan. Keessaa filanii achi hannaniiru nutis waada seenneeti isin tajaajilennee waada seennee itti seennee jechuudha. Waada kana galmaan geenya jennee yaadu jirra jechuudha. Bulchiisa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa tokkoffaatti shakkamtoonni gareen qindaa'uun bu'uuraalee misoomaa hatan to'atamuu poolisiin beekse. Bal'ina oduu kanaaf Lissaanuu Reessaa. Shakkamtoonni Dibaabaa Asraat, Gammachiis Badhaasaa, Yaadasaa Ittafaa, Daawit Girmaa fi Gammachiis Tussiit jedhaman ta'ee jedhanii itti yaaduun ergama abaa'oo shanii fudhachuun bu'uuraalee misoomaa keebilii sarara ibsaa fi keebilii sarara Itiyoo Telekoom hatanii otoo deemaa jiraniin to'annoo fi hordoffii miseensonni poolisii taasisaniin harkaaf harkatti qabamuu isaanii ajajaan waajjira poolisii kutaa magaalaa tokkoffaa Komaander Tasfaayee Batiree himaniiru. Bu'uuraalee misoomaa irratti yakki raawwatame tokkoffaa bu'uuraalee teelee sarara teelee kukkutuudha. Sarara teelee kukkutuu kana keessatti gareen hirmaate gara nama 8 utuma isaan kutaa jiranii odeeffannoo arganneen paatroolii halkan keessa sa'aatii 4 irratti kan raawwatame. Isa kanas akkaataa barbaachisaa ta'een miseensi duukaa bu'ee guyyaa 2 ol duukaa yakki kun kan raawwatame lamaanuu utuu waan tokko keessaan bahin kan qabameedha jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa kukkutuun yaa'u kan xiyyeeffatame tokkoffaa sararri bilbilaa karaa hundaan addaan citeen qaamni nageenyaa fi uummanni illee akka wal arguu hin dandeenye diinni irratti xiyyeeffatee haalli itti hojjetaa jiru sana kan duukaa bu'amee odeeffannoodhaan kan hambisuu danda'ameedha jechuudha. Shakkamtoonni kunneenis gareen qindaa'uun ta'e jedhanii ergama abaa'oo shanee fudhachuun biyyattii dirree jeequmsaa gochuuf hawaasnii fi qaamoleen nageenyaa akka wal hin qunnamnee fi hojiin teekinooloojiin hojjetamu akka addaan cituuf yaadanii kan qindeessan ta'us Komaander Tasfaayeen himaniiru. Ergamni isaan qabatanii dhufanii ergama abaa'oo shaneeti. Kallattiidhaan warra qabame keessaa tokko kan waraana ture. Eega qabame boodallee mana murtii irrattis jecha isaas karaa sirrii ta'een kenneera. Ergama fudhatee kan dhufe bu'uuraalee misoomaa addaan kukkutuu qaamni nageenyaaf ta'e poolisiin uummataa wajjin akka wal arguu hin dandeenye yoo kun ta'e saniin boodammoo jeequmsa adda addaa goolii adda addaa uumuudhaaf kallattii qabatanii dhufan ta'uusaati kan qorannaa qabnurraayis jecha warra shakkamtootarraayis fuudhameerraa kaanee kan arganne jechuudha. Yeroo ammaa kanas shakkamtoota irratti galmeen qulqullaa'uun adeemsa seeraa irra jiraachuus himaniiru. Hawaasnis garee fi qaxanaan wal ijaaruun qe'ee fi naannoo isaa eeggachuun namoota gocha akkasii raawwatan keessaa saaxiluu akka qabanis dhaamaniiru. Adeemsi galmee xumuramee wanti hunduu waan raawwatamuu qabu raawwatamee galmeen isaanii baashawaatti darbee adeemsa murtii keessatti kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hawaasni kan gochuu qabu
poolisiin kophaa isaati miti kan yakka ittisuu danda'u. Waajjira poolisii bilbila poolisii iddoo garaagaraa irraa uummanni bilbila waan qabaniif bilbilaniitiin yeroo yakka raawwatan dafaniitiin akka qaqqabaniif yakka ittisuu danda'u isaan nutis akka keenyaatti guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan sa'aatiidhaan uummata keessa gadi buunee TPH'n ganda uummata ni mariisisaa. Nus immoo abbaa alangaa waliin qindoomnee hubannoo seeraa ni kennina akkamittiin akka hattuun qabamuu danda'u akkamittiin akka yakka ittisuu danda'an kan barumsa kennaafii turredha. Godina Booranaa aanaa Mi'ootti baalli sammuu nama hadoochuu hashiishiin qabamuu poolisiin beekse. Gabaasa Magarsaa Gammadaaf Lissaanuu Marreessa. Baalli sammuu nama hadoochuu hashiishiin kiiloogiraamii 165 to'atamuu poolisiin beeksise. Hashiishiin qabame kunis bakka qaamoleen hawaasaa garaagaraa jiranitti gubateera. Diviiziniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanaa Mi'oo saajin olaanaa roobaa galgaloo akka himanitti baalli sammuu nama hadoochuu hashiishiin miidhaan inni dargaggootaa fi dinagdee biyyaarraa geessisu guddaa waan ta'eef hawaasni qaamolee gocha kana raawwatan poolisiif eeruu kennuu qabus jedhaniiru. Daldal seeraan ala hashiishiitiin wal qabate daldal seeraan ala kan aanaa Mi'oo dhufnetti baay'ee ittisaa turre akka malee ittisa golchaalee turre. Hashiishii wal qabate hashiishi ammaan tan sana gartanii gubamaa jiru kuni hashiish gara kiiloogiraamii 165 ta'u daldal seeraan ala karaa keenyaa taakkaa jiru haqabame. Karaa keenya osoo inni taakkaa jiru sakatta'umsaa fi eeruu uummati bal'aan uummati nuu kenneen qabame guyyaa har'aa kan hashiishii kiiloogiraamii 165 ta'e gubataa jira. Yeroo tilmaam qarshii deebi'an gara miliyoona 4 fi 800 gara 99 haa ta'u. Kuni yeroo guyyaa har'aatti gubame asitti uummata fuula uummata duraa baasne gubaa jiru waan ta'eef. Ogeessi fayyaa aanaa Mi'oo obbo Haroo Raachoo hashiishiin dhibee sammuu fi qaamaa fida waan ta'eef dargaggootni gocha akkasii irraa of qusachuu akka qabanis dhaamaniiru. Hashiishaan kunini rakkoo inni uummata irraan gahu hara lamaan laaluu dandeenya. Tokko gama fayyaatiin hojja laallu wanni kunini qoricha yookaan waan sammuu baal sammuu namaa doochu baali sammuu namaa doochu kun ammoo dhaloota ol dhuuf kasilaa egeriif. Biitan dhaaleetiin biitan itti fufsiisuu danda'u sammuu isaa adoochee akka inni hojjetee dhufu hin jijjiirre akka inni wamkan irra maxxantuu ta'eetiin waan hin taane yakka adda addaa irratti akka inni bobba'aan godhuuf waan namni kamuyyuu bir dhaabatee gubbaarra iddoo inni oomishamu jiddu galeessi biyya kan inni oomishamu irra jalqabee haga dakaa kan inni keenya dhufuutti. Waliin taanii tokkummaa waan dhabamsiisanii namoota itti qabsaa'uu danda'u qabu. Jiraattonni aanichaa dubbifne tokko tokkos tarkaanfiin poolisiin fudhachaa jiru gaarii ta'uu himaniin dargaggoonni miidhaa hashiishiin geessisu hubachuun irraa of qusachuu qabus jedhaniiru. Hashiishi kun waan sammuu namaa yakkee sammuu namaa adoolchee duub namiis nyaatee misoomiin jiru akkanumaatti nam fasaamaa nam fa'aataa hojii hamtuu nama hojjechiisa tanaafi kunoo. Poolisiin teenta aanaa Mi'oo wajjin akkan dhumne waan kana irjirti namaa waan hin ta'inii fi akkan gumne akkan dhukke tolchine akka namni waan kan ittiin dhiyaanne akka namni misooma malee dargaggeessi kennallee sammuu qulqulluun akka inni hojjechuu danda'u kuno akkan gumne dhukke tolchine akkasii kuno daara tolchine biraa deemuu jirra. Mucaan gargaleeyyuu karagaa harmi keessa mul'atu jiru mucaan kan hojjetuuf bulchu. Mucaan cimaan akkam amma akkanuma fajaajee wama haadha gargalchee abbaa gargalchee harmi kee deemee jiru. Mucaan kun duraan akka wayii of bulcha namnu beeknu ijoollee ta'enna. Amma sababa kanirra ka'ee mucaan kun goddaamee jira jechuudha. Ammallee akkasuma jirta jechuudha. Kanaaf nuuna namni ootu qarayyuu ijoollee yanurra baddee ijoolleen ta'een hin jirtu ijoollee iyyuu hin qabnu jedhaa jira. Wanni ijoollee balleessaa waan kana. Daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee osoo hin xumuriin oduu ijoonsin yaadachiisa. Godina Booranaatti miseensonni shanee keessaa turan waamicha abbootii gadaa fudhachuun karaa nagaan harka kennachuu isaanii poolisiin beeku.